Kavariin ija miidiyaa jedhu kun yoo xiqqaate $10 hojjetame. $10 jechuun birrii Itoophiyaatti manazzaru jijjiiruu dandeessu. Akkamiin kavarii kana hojjechuu dandeessu? Akkamittiin immoo kavarii kana ediitii gootanii qulqulleessitanii baasuu dandeessu? Guutummaa viidiyoo kanaa yoo ilaalte xumurte akkaataatti kavarii yuutuubii hojjechuu dandeessu baratta. Kanaaf koorsii jalqabaa yeroo darbe isinitti himeen jira. Suura kamiin yuutuubii irratti hojjenna kan jedhuuf isinii qabadhee dhiyaadheen jira waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaali. Ija miidiyaa jedhu kan ammoo diskiripshinii irraa liinkii jalqabaatiin argattu. Koomedii babbareedaatu irratti hojjetama. Seentanii sabiskiraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaalte kavarii imeejii yuutuubii irratti editingiitiin yoo xiqqaate imeejii tokko hanga $5 hanga $10 gurguruu dandeessu. Barattanii hojjettanii jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluun bu'aa guddaa siif qaba. Keessumattuu barattootaaf. Laayikii, sheerii godhaa. Viidiyoo waliin turtii gaarii. Egaa gamanumaan akkuma isinitti himee Pixileevii kan jettu sana appilikeeshinichaan buusaa isin jedhe keessa seentu yeroo tokko. Egaa appilikeeshinii kana keessa erga seentaniiti wantoota isteeppii isin gootan isinitti agarsiisa. Barreeffama kana yeroo inni isiniif fidu jechaadha. Jalqaba irratti barreeffamicha cuqaasuudhaan dileetii gootu bakka dileetii kana cuqaasuudhaan jechaadha. Bakka nixixaabiin 3 jiru kana cuqaastanii image size kan jedhu irra dhuftu. Image size irra gaafa dhuftanii YouTube banner kan jedhu kana cuqaastu. YouTube bannerii waan ta'eef akkuma jalqaba irratti isiniif hime. Yeroo tokko YouTube bannerii irratti tole jettanii ni cuqaastu. Argitanii jirtu 1440 kan jedhu kanarratti. Egaa saayizii isaa agartanii haala kanaan jijjiiree jira. Barreeffama irra jiru kana dileetii gootu cuqaastanii. Haala kanaan bakka mallattoo suuraa kana cuqaastaniiti waan barbaadan kelerii barbaadan filachuu dandeessu. Kelerii makanaan haa ta'u haala kanaan mallattoo isa gidduu irra jiru kana cuqaasuudhaan import gootu jechaadha. Suura fiddanii irratti hojjechuu barbaadan. Yeroo kana gaafa importii cuqaastan gaalerii keessa seensisa. Gaalerii keessan keessa jechaadha. Haala kanaan gaalerii keessan keessaatii filattanii gaalerii keessan erga seentanii booda suura barbaadan suura irratti hojjechuu barbaadan jechaadha sana filattu. Suura sana fuutanii irratti uploadii gootu. Raayitii gootu jechaadha. Asitti illee saayizii baanerii filachuu qabdu 16:9 kan jedhu kana jechaadha. Yeroo tokko saayizii kana haala barbaadaniin fudhachuu dandeessu. Haala kanaan bakka ni qabee guddisaa jiru kana argitanii jirtu. Mallattoo iddoo irratti mul'ataa jiru kana qabdanii guddisuu dandeessu isinillee. Haala kanaan erga keessanii booda jechaadha. Barreeffama irratti barreessuu barbaadan. Baanerii waan ta'eef dudduuba yuutuubii waan ta'eef akkuma isinitti hime barreeffama barbaadan irratti barreessitu bakka iskiriiptoo cuqaastanii. Fakkeenyaaf ani ija miidiyaadhaan barreessa. Maaliifi akkuma isinitti hime miidiyaa guddichaaf miidiyaa guddaa ta'eefin hojjechaa jira waan ta'eef. Carraa kanatti ija miidiyaa kan jedhu sarchi gootanii argattanii jechaadha. Koomedii garaagaraa irraa argachuu dandeessu. Koomedii babbareedaa. Egaa haala kanaan ija miidiyaa kanaa saayizii isaa argaa jirtu guddisuu dandeenya bareechinee. Egaa haaluma kanaan haa ta'u akkuma argitanii baanerii baay'ee bareedaa ta'e hojjettu jechaadha. Isinillee kana steeppiitiin irra deddeebitanii ilaaluu qabdu. Argitanii irra deddeebitanii ilaaltanii naan maaliif xuruutti hojjechuu dandeessu waan ta'eef. Kungaa akkuma nama hojjechaa jiru kana isinillee ajajamtanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Kanaaf kana barreeffamoota kanallee akkaataan itti qiyyaraa jiru ilaalaa jirtu bakka cuqaasee jechaadha. Argitanii jirtu saayizii duraarra kanatti bareeda. So akkas xiqqoo ziqqa gootanii jechaadha. Istiraayikii kanarratti banaa. Istiraayikiin kunis xiqqoo damaqa godhuu danda'a. Kana booda kelerii filattuuf. Istiraayikii kanarratti kelerii barbaadaniin akka inni damaqqee mul'atutti kelerii barbaadan filachuu dandeessu jechaadha. Haala kanaan haala salphaatiin hojjechuu dandeessu jechaadha. Egaa kelerii barbaadan filachuu dandeessu. Bifa barbaadan jechaadha. Ziqqa godhuudhaan bifa barbaadan irratti filachuu dandeessu. Bifa damaqqee mul'atu. Akka bareedutti jechaadha. Bifa barbaadan fakkeenyaaf tootaalii wanta miidiyaa guddaaf ta'eef bareechin hojjechaa jira. Isinillee haala kanaan bareechisanii hojjechuudhaaf dirqama kelerii filachuu qabdu. Achitti shaadoo bantuu fi shaadoon argitanii damaqqee mul'isa. Shaadoonis egaa kun guutummaa guututti ediitootaan isinitti agarsiisaa jiru. Kun biraandii warra ta'anidha. Ediitii warra biraandii ta'e warra intarnaashinaali jechaadha. Miidiyaan kamiyyuu kan isaan fayyadaman. Kanaaf isin kan hojjechuu bartan jechuun biizinesii tokko hojii tokko kireet gootan jechaadha. Kan erga bartanii booda
saayitii mataa keessan, weebsaayitii mataa keessan irratti miidiyoota barbaaddan kireetii gootanii miidiyaa namoonni hin filatu jettanii yaaddan sanaan karaa mataa keessanii gurguruu dandeessu jechaadha. Kanaaf self employee tokko banachuu dandeessu. Of keessan develop of taasisuu dandeessu jechaadha. Kanaaf haala kanaani baaneriidha kun baanerii dudduuba jechaadha. Kanaaf baanerii kana haala kanaan guutumaa guutuu sarara deddeebitanii ilaaltanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Isinillee kana booda maal gootu bakka seevii kana bakka meemoorii milikkita meemoorii tuqxanii save as image kan jedhu kana seevii godhattu jechaadha. Lammaffaarra kan jiru kana cuqaastu. Image kana gara gaaleriitti baasu. Egaa viidiyoo taanuun wal agarraa laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa galatooma.